Piroojeektiin humna bishaanii guddaan Afrikaa hin haaromsa Itoophiyaa anniisaa fi dinagdee jijjiiruudhaaf qophaa'e. Itoophiyaan miseensa boordii hojii raawwachiiftuu UNESCO ta'uudhaan filatamte. Karoorri tarsiimoo boba'aa baayoo Itoophiyaa kan bara 2035 ifoome. Dr. Israa'el Daggafaan hoggansa bunaa itti fufinsa qabuun badhaasa arkate. Humnoonni naannoo fi addunyaa gaanfa Afrikaa wirtuu harkisa lafaa guddaa taasisanii jiru. Kooriyaan kaabaa misaayila balaastikaa darbatte. Kanneen hangafoota oduuti Arrastan Mahmad amma oduu bal'inaan. Piroojeektiin humna bishaanii guddaan Afrikaa hin haaromsa Itoophiyaa guddichi anniisaa fi dinagdee jijjiiruudhaaf qophaa'e. Warshaan humna elektirikii bishaan Afrikaa hin haaromsa Itoophiyaa guddichi ida'amuu naannoo fi guddina itti fufinsa qabu guutuu ardii kanaa keessatti jijjiirama kan fidu ta'uudhaan faarfamaa jira. Akka baankii alergii impoortii Afrikaatti daayirektarri olaanaan hojii kawaabinaa Ayiribii jahanitti piroojeektiin kun walabummaa anniisaa guddisuu, tumsa naannoo guddisuu, jijjiirama dinagdee Itoophiyaa fi biyyoota ollaa oofuu keessatti gahee murteessaa qabaachuu ragaa bahe. Hidhi haaromsi Itoophiyaa guddichi tattaaffii industirii fi oomisha humnaa kan kennu yoo ta'u, galmoota naannoo daldala walabaa ardii Afrikaa keessatti gumaacha guddaa ni taasisaa jahameeti eeggama. Hidhichi walabummaa anniisaa mirkaneessuudhaan haaromsa dinagdee Afrikaa fi jalqabbii misoomaa itti fufinsa qabu saffisiisuuf ni gargaara. Baankii alergii impoortii Afrikaa jijjiirama industirii Itoophiyaa deeggaruuf waadaa akka qabu ibsuun hidhi haaromsi Itoophiyaa anniisaa qulqulluu haaromfamuu danda'u dhiyeessuu keessatti barbaachisummaa isaa cimsuun ibse. Hidhichi hirkattummaa naannichi boba'aa biyya alaatii galfamu hir'isuu, guddina dinagdee fi tasgabbii yeroo dheeraaf karaa saaqaa jahamee eeggama. Itoophiyaan miseensa boordii hojii raawwachiiftuu UNESCO ta'uudhaan filatamte. Itoophiyaan mootummoota gamtoomaniitti miseensa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa ta'uudhaan filatamte. Yaa'ii waliigalaa 43ffaa UNESCO Azbaakistaan magaalaa Samarkanditti gaggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaan miseensa boordii hojii raawwachiiftuu ta'uudhaan filamuun ibsame. Boordichi biyyoota 58 tokko tokkoon isaanii bara hojii waggaa 4 kan qaban akka qabu kan hime yoo ta'u, Itoophiyaan hanga bara 2029tti miseensa akka taatu ibsame. Itoophiyaan turtii boordichaa keessatti qabattuun bu'aa waloo dhaabbatichaaf biyyoota biroo waliin qindoominaan kan hojjettu ta'uunis ifoome. Dabalataanis akka ardiitti faayidaa Afrikaa eegsisuuf akkaataa ergamaa fi mul'ata UNESCOon waltajjiiwwan garaagaraa irratti sagalee isii dhageessisuuf carraa kan uumuuf ta'uun gabaafamee jira. Karoorri tarsiimoo boba'aa baayoo Itoophiyaa kan bara 2035 ifoome. Akka lakkoofsa Awurooppaatti Itoophiyaan bara 2035tti boba'aa galtee fi gaasiiwwan baayoo hiruuf tarsiimoo haaraa boba'aa baayoo ifoomsite. Itoophiyaan bara 2035tti hirkattummaa boba'aa biyya alaatii galfamu hir'isuu fi gadi lakkifamuu geejjibaa hir'isuuf kaayyeeffattee tarsiimoo boba'aa baayoo hawwata eegaltee jirti. Mootummaan boba'aa baayoo boba'aa daandii fi aviyeeshinii keessatti argamuuf galmoota walmakaa dirqamaa kanneen akka itaanoolii, beeziliinii, baayoo diizeelii, deezilii fi boba'aa aviyeeshinii itti fufinsa qabu dabalatee hojiirra oolche. Kana malees kaayyoowwan kanneen galmaan gahuuf Itoophiyaan warshaalee industirii balfa qonnaa fi haftee gara boba'aa dhangala'ootti jijjiiran ijaaruuf investimentii guddaa hojjechuuf karoorfattee jirti. Piroojeektiin ijoo tokko ijaarsa warshaa alkooltuujeet boba'aa aviyeeshiniif oolu yoo ta'u, doolaara miliyoona 376 akka baasus tilmaamame. Dhaabbatichi fedhii kiroosiinii biyyattii keessaa parsantii 6 ni guuta jahamee eeggama. Dabalataanis mootummaan oomisha itaanoolii biyya keessaa guddisuuf warshaalee dhugaatii itaanoolii deebisanii dhaabuu fi babal'isuuf yaada qaban kunis geejjiba daandii keessatti makaa boba'aa baayoo parsantii 10 hanga 20 dandeessisa. Tarsiimoon kun bara 2022-2023tti akka lakkoofsa Awurooppaatti kafaltiin boba'aa biyya alaatii Itoophiyaan guddachaa dhufuun doolaara biliyoona 4 ga'uun dinagdee irratti dhiibbaa guddaa uumee furuuf kan qophaa'edha. Mootummaan oomisha boba'aa baayoloojii biyya keessaa guddisuudhaan ba'aa maallaqa kanaa hir'isuun jalqabbii anniisaa itti fufinsa qabu deeggaruun abdii qaba.
milkaa'inni karoorichaa garuu investimentii dhuunfaa hawwachuu irratti kan hundaa'u hoggaa ta'u kana jajjabeessuuf mootummaan pirojektoota boba'aa baayoo deeggaruuf galii boba'aa baayoo biyyaalessaa hundeessuuf yaadaa jira. Tarsiimoon boba'aa baayoo Itoophiyaa itti fufinsa anniisaa fi qusannoo dinagdee irratti tarkaanfii guddaa kan bakka bu'u yoo ta'u hirkattummaa biyyattiin boba'aa foosilii irratti qabdu hir'isa. Dr. Israa'el Daggafaan hoggansa bunaa itti fufinsa qabuun badhaasa argate. Itoophiyaa keessatti oomisha bunaa itti fufinsa qabu irratti hoggansa olaanaa agarsiisaniin badhaasa Sustainable Times Rice Award 2025 irratti hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbata Keerchaanshi Group Dr. Israa'el Daggafaa badhaafaman. Sirni kun magaalaa Londanitti kan gaggeeffame yoo ta'u Dr. Daggafaan buna Keerchaanshi gara moodeela itti fufinsa addunyaatti jijjiiruuf tattaaffiin taasisan kabajame. qajeelfama Dr. Daggafaa jalatti bunni Keerchaanshi gochaalee qonnaan bultoota humneessanii naannoo eessisan dhiyeessii bunaa keessatti iftoomina mirkaneessan hojiirra oolche. Hojii isaa jireenya qonnaan bultoota buna Itoophiyaa fooyyessuu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, buna Itoophiyaa Arabikaa sadarkaa olaanaa qabu gabaa addunyaatti geessuudha. Beekamtii kanaan alattis badhaasa hoggansa Afrikaatiin Dr. Daggafaan nama cimaa bara 2025 jedhamuudhaan badhaafame. Kabajni kun Itoophiyaa fi guutuu Afrikaa keessatti misooma itti fufinsa qabuuf gumaacha olaanaa inni taasisan kan mul'isudha. Badhaasni lamaan jijjiirama gaarii gochaalee daldalaa kalaqaa fi itti gaafatamummaa qabu oofuuf kutannoo inni qabu kan cimsudha. Hoggansi Dr. Daggafaa guddina itti fufinsa qabuu fi bulchiinsa naannoo industirii bunaa keessatti tattaaffii taasifamuu kakaasuu itti fufe. Humnoonni naannoo fi addunyaa gaanfa Afrikaa wirtuu harkisa lafaa guddaa taasisanii jiru. Ejji addunyaa gara gaanfa Afrikaatti didichuu erga jalqabanii bobbulanii jiru. Gaanfi Afrikaa Itoophiyaa, Eertiraa, Soomaaliyaa fi Jibuutii kan of keessatti hammate hoggaa ta'u, gaanfi Afrikaa ammoo naannoo ejji humnoota addunyaa fuula itti deeffattee jirtudha. Yeroo tokko naannoon kun xiyyeeffannoo humnoota kan akka Ameerikaa fi Chaayinaa kan ture yoo ta'u, amma gaanfi Afrikaa dorgomtoota haaraadhaaf dirree murteessaa ta'ee jira. Taphattoonni gurguddoon naannoo kanatti duulaa jiran biyyoota akka Saawud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emirates, Turkii, Qatar, Iraanii fi Masirii akka taphattoota naannoo gurguddoo ta'anii gaanfa Afrikaa keessatti fedhii isaanii mirkaneessuu barbaadan keessaa isaan muraasa. Yeroo ammaa Ameerikaa, Faransaay, Jaappaan, Chaayinaa, Yuunaayitid Arab Emirates fi Turkii dabalatee biyyoonni 10 takka qarqara galaana diimaa irratti buufata waraanaa qabu. Sababni toora kanatti argamuu isaanii biyya gara biyyaatti garaagarummaa qaba. Haa ta'u malee taateewwan ji'oopolitikaa dhiyeenya kana mudatan barbaachisummaa tarsiimoo naannichaa akka dabalu taasisaa jiru. Galaanni diimaan bakka qabsoo aangoo guddaa godhuuf biyyoonni wal moggaa oriyaa jiran kanuma mirkaneessaa jiru. Kooriyaan kaabaa misaa'ilaa balaastikaa darbatte. Taateen kun yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Kooriyaa kaabaa Kim Joong-un waliin mari'achuuf qophii ta'uu beeksisetti sa'a muraasa booda Kooriyaan kaabaa misaa'ilaa balaastikaa furgaasifte. Kooriyaan kaabaa qarqara garba bahaatti misaa'ilicha furgaasisuu Kooriyaan kibbaa fi Jaappaan beeksisan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii Kooriyaa kaabaa Kim Joong-un waliin mari'achuuf qophii ta'uu beeksisanii sa'a muraasa booda gochichi raawwachuun dubbii ijoo ta'e. Misaa'ilichi zoonii dinagdee Jaappaan alatti kufuu isaa ministeerri muummee Jaappaan ibsuudhaan miidhaan dhaqqabee hanga ammaatti addaan akka hin bahinis ibse. Torbee dabre Kooriyaa kibbaatti daawwannaa gaggeessanii kan turan Doonaald Tiraamp pirezidaantii Kim Joong-un waliin wal arguuf fedhii qabaachuu beeksisanii turuu The Telegraaf gabaasee jira. Eegaan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qopheeffannee kan hanga ammaa ture sagantaa biroon hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.